Barnoota qubee afaan Oromoo kutaa sadaffaa qopheessee qindeessee kan isinii dhiyeessu ana Abdii magaalaa Perth, Western Australia irraa. Yeroo darbee akkuma hundi keessan quba qabdanii barnoota qubee afaan Oromoo seerota 6 keessaatii dheerinaaf gabaabina waliin ilaallee xumuruun keenya ni yaadatama. Har'ammoo kutaa isa lammaffaa jabinaaf laafina sagalee isa jedhu waliin barannaa jechuudha. Jabinaa fi laafina qubee afaan Oromoo yeroo ilaallu sagaleen tokko yoo maal ta'e jabaata, akkuma kana yoo maal ta'e immoo laaffata kan jedhu waliin baranna. Jabinnii fi laafinni sagalee dubbifamaa irratti hundaa'a. Kanaan dura dheerinaaf gabaabinni sagalee dubbachiiftuu irratti hundaa'a waliin jennee turre. Fakkeenya fudhannee kutaa tokkoffaa fi lammaffaa waliin barannee jechuudha. Kutaa sadaffaa kana immoo jabinaaf laafina yeroo laallu jabinnii fi laafinni sagalee dubbifamaa irratti hundaa'a jedha. Dubbifamaan qubee dubbachiiftuu ala warri jiran hundi isaanii dubbifamaa jedhamu. Qubee dubbachiiftuu 5 akka ta'e waliin ilaallee turre. Warri isaanirraa hafan qubee dachaa dabalatee qubee dubbifamaa jedhamanii beekamu jechuudha. Egaa dubbifamaan wal fakkaataan 2 walitti aanee yoo barreeffame sagaleen sun ni jabaata. Dubbifamaan 2 walitti aanee yoo barreeffame sagaleen sun ni jabaata. Yeroo dubbannu arraba keenyarraa dhiitamee ba'a yoo ta'e, jabaatee ba'a yoo ta'e sagaleen sun sagalee jabaadha. Kanaaf iddoo sana iddoo dhiitamee ba'e sanatti qubeen sagalee sana sagaleessitu 2 taatee barreeffamuu qabdi jechuudha. Kanaafidha kan nuyi dubbifamaan wal fakkaataan 2 walitti aanee yoo barreeffame sagaleen sun ni jabaataa kan jedhu. Dubbifamaan tokko qubee dubbachiiftuu gabaabaatti yookaan qubee dubbachiiftuu dheeraa bira yoo gale tokko duwwaa galee yoo barreeffame sagaleen sun immoo ni laaffata. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu qubee dachaa akka qubee dubbifamaatti haa ilaalamu iyyuu malee yeroo jabaatu 2 ta'een barreeffama. Laaf hubadhaasitti. Qubee dachaa 7 kanaan dura baranne sun yoo qubee dachaa irratti jabaate qubeen dachaa sun 2 ta'een barreeffama. Isa kana fakkeenya fudhannee gara fuula duraatti waliin ilaalla. Isa kana amma kana yoo jenne gaadhaa jechuudha. Jechoota jabaa tokko fakkeenya fudhannee kan isinii addana kaayatu jira. Kana duwwaa miti baay'eedha. Fakkeenya adda kan jedhu sagalee jabaadha jechuudha. Adda arrabi koo kuni laagaa koottaas wal maxxanee xinnoo ishee tura. Baay'ee dhiitamee ba'a jechuudha. Adda. Kanaaf daan 2 ta'ee barreeffamee jechuudha asitti. Daan addanaati kanaaf 2 ta'ee barreeffame. Kanaaf hin jala mure. Qalle dhiitamee ba'a jechuudha. Qubee laan kun dhiitamee ba'a. Kanaafiti 2 ta'ee addatti barreeffame. Qubee jabaadha jechuudha. Manna naan jabaatee ba'a asirratti. Jaarraa. Madda. Tabba. Warreen kuni amma yeroo kootiif hunda isaanii dubbisee fixuu hin danda'u. Hin jabaatu jechuudha. Asii wanta dubbachuu barbaadu tokkotu jira. Sagalee 2 kan qabantu jiru. Sagalee jabaa keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf gurraacha. Raan hin jabaataa jechuudha asitti. Gurraacha. Chaanis jabaadha. Garuu chaa 2 goonee hin barreessinu. Sansila isinitti midhaan. Chaan 2 ta'een barreeffamu. Yoo jabaate illee chaan 2 ta'een barreeffamu. Maaliif qubee dachaa waan ta'eef. Gurraacha. Cirracha. Paawuzii godhaatii shaakalaa. Sagalee laafaa immoo haa ilaallu waliin. Sagalee laafaa. Fakkeenyaaf ala. Gaafa sagaleen gabaabbatu qubee dubbachiiftuu dheeraas ta'e
qubee dubbachiiftuu gabaabaa fuulduraanis teellaanis kan barreeffamu qubee dubbifamaa tokko ta'ee barreeffama jechuudha. Yeroo isaan sagaleen sun ni laaffataa jechuudha. Fakkeenyaaf ala hin jabaatu arraba koo irratti hin jabaatu jechuudha. Qubee laan kun arraba koo irratti hin jabaatu. Ala gaafa ta'u ala tokko ta'ee barreeffama jechuudha. Gale misi toora ana buna hin jabaatu jechuudha arraba koo irratti. Jabaa miti laafaadha jechuudha. Kanaaf qubee dubbifamaan tokko ta'ee barreeffamee jechuudha. Kanaaf asitti isin maal gootu? Paawuz godhaati shaakalaa please. Jechoota sagalee laafaa fi jabaa of keessaa qaban immoo ilaalu. Sagalee laafaas sagalee jabaas kan qaban jechootni jiraachuu malu waan ta'e. Fakkeenya tokkoffaa irratti gurraacha. Raa kana xinnoo masheetti bu'een bira darbe. Kanaaf hin jabaatu jechuudha. Gurraacha. Chaan garuu hin jabaate asitti. Chaan sawaa jabaateeti chaa kana lama godhee barreessuu nan barbaachisu. Maaliif qubee dachaa waan ta'eef ofiima isaatiif. Qubee dachaa waan ta'eef chaan kun hin jabaatu. Barreeffama. Raa kana faa kana sagalee dhiitamee arraba kooraati. Barreeffama. Raa kanaa fi faan kun jabaatee waan jiruu fi lama ta'ee barreeffamuu qaba. Maan garuu asitti hin jabaanne qubee dubbifamaadha haa ta'uyyuu malee jabaatee barreeffame maaliif arraba koo irratti hin jabaanne waan ta'e. Jedhame laanna duukaa barreeffama maan hin jabaatu jechuudha. Raa fi faatu dhiitamee bee arraba koo irratti. Kanaaf sagalee sadii qabas keessaa sagalee sadan kana keessaa lama jabaadha tokko immoo laafaadha jechuudha. Akkuma kana warra kaan dubbifattanii paawuz gootanii shaakaluu dandeessu yeroo koof jedhee irra darbaa. Garaagarummaa jechoota laafaa fi jabaa ilaala. Sagalee laafaa as jalatti isinii barreesse sagalee jabaa immoo asittan isinii barreesse. Warra wal fakkaatanidha. Fakkeenya tokkoffaa dide. Daan kuni laafaadha jechuudha. Asitti garuu didde. Daan kun hin jabaate jechuudha. Didde. Kuni dhalaa tokkotu waa didde jechuudha. Didde. Saala agarsiisa asitti. Jira. Raan kun hin jabaatu jira. Yeroo dubbattan jira. Laafata jechuudha. Raan kun lama ta'ee hin barreeffamu maali? Sagalee gaafa ba'u dhiitee hin baane arraba koo irratti hin jabaanne waan ta'eef. Asitti garuu jirra. Raan kun dhiitamee ba'e arraba koo irraa. Kanaaf raan kun lama ta'ee barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf qeerroon jirtuu gaafa jedhaman jirra. Baay'ina jechuudha. Nuudha jechuudha. Qeerroo akkam jirtaa jedhee namni tokko ana duwwaan yoo gaafate garuu jira. Ana nama tokko agarsiisa jechuudha. Jira. Baay'inaan jirra jechuudhaaf immoo jirra. Raan hin jabaataa jechuudha. Asitti yeroo baay'ee fakkeenyaaf qeerroo jirtuu jedhanii gaafa namoonni feesbuukii irraa barreessanii jira jechuudha. Kanaaf qubee ilaalladha. Gaafa barreessitan jabaan isa kamii laafaan isa kamii gaafa jabaatu akkamitti barreeffama dubbifamaan lama ta'ee barreeffamuu qabaa jechuudha. Jara. Amma raan kun hin jabaatu jechuudha. Laaffatee barreeffama. Asitti garuu jaarraa. Yusi raan kun hin jabaata jechuudha. Qubee dubbifamaan qubee dubbachiiftuutti qubee dubbifamaan kun jechuudha. Sababaa jabaateef lama ta'ee barreeffame asitti jaarraa. Raan sababaa arraba koo irratti jabaateef jechuudha. Diree waa diruu jechuudha. Dirree kubbaa miillaa. Dirree raan kun hin jabaatti jechuudha. Jimaa ittanii barreessuuf akkanatti barreessitu jechuudha. Maaliif sagalee jabaan laafaadha sagaleen kun. Jimaa kanaafuu qubee dubbifamaan kun lama ta'ee barreeffamu jechuudha.
biyya Jimmaa Abbaa Jifaa. Agartanii Jimmaanii asitti maaliin jabaata jechuudha. Asitti madaan kun laafaadha. Madaa hin jabaatu arraba koo irraa gaafa booma fakkeenyaaf madaa hin jabaatu. Kanaaf daan tokko taatee barreeffama. Madda source isa jennu jechuudha. Madda daan immoo asadda arraba koo irraatii dhiitamee ba'a jechuudha. Kanaaf paawus godhaatii shaakalaa gara dhumaatti seera afaan Oromoo keessatti jalqabaa fi dhuma jechootaa irratti sagaleen yoomiyyuu hin jabaatu. Kana jechuun yeroo barreessinus ta'e dubbannu sagaleen hin jabaatu. Kanaaf lama goonee hin barreessinu. Jalqabaaf dhuma irratti qubee dubbifamaan lama ta'ee hin barreeffamu eessumattuu. Kanaaf warri qubee fuulduratti qubee dubbifamaan lama gootanii barreessan yookaan dhuma irratti qubee dubbifamaan lama gootanii barreessan dogongortaniitu. Sirrii miti sirreeffadhaa. Dubbifamaan lama yeroo kamiyyuu taanaan jalqabaaf dhuma jechootaa irratti lama ta'ee hin barreeffamu finished. Seera afaan Oromooti. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle madda isa jedhu kana daan lama ta'ee barreeffamee jira. Qubee jabaa waan ta'e garuu gaafa barreessuun akka kanatti barreessinu. Maal lama fuulduratti qubee dubbifamaan lama fuulduraan galu teellaas hin galu. Kun sirrii miti. Damma isa jedhu yoo fudhattan daa lama barreessinee goone damma daa nama fakkeenyaaf dhiitamtiin yeroo jalqaba dubbattan damma daan kun hin jabaata jechuudha. Garuu seera afaan Oromoo waan ta'e daa jalqaba irratti lama gooneen barreessu. Kun kana fakkaata. Barumsa keenya har'aa asuma irratti xumurraa sagalee jabaa fi laafaa ilaalle jechuudha. I hope namoonni qubee afaan Oromoo barreessuun isin dhibu amma akka isinii laaffataa jiru abdii guddaan qaba. Yoo gaaffii qabaattan ammas na gaafadhaa. Komentiin namoota tokko irratti argadhe hin ariifattaa jedhanii kanan ariifadhee fi yerootu nan ga'u kana upload gochuudhaa fi giigabaayitii isaa yoo guddate upload gochuudhaaf na rakkisa waan ta'eef dafeen ariifadhaa isa kanayyuu compress godheen isiniif ergaa jira. Komentii adda biraan sagaleedha. Sagalee koo har'a baay'ee ol kaasee waan dubbadheetti fakkaata. Kanaaf jabaadhaa na gaafadhaa isiniifan deebisaa yoo gaaffii qabaattanii qubee afaan Oromoo seeraan barachuutu nurra jira. Seeraan barreessuutu nurra jira. Galatoomaa seerota ja'an lama keessaatii xumurree jira. Tokko duwwaatu nuuf hafaa jechuudha. Irra buta. Isa kana immoo torbee isa dhuftutti waliin baranna. Kana booddee gaafa isa barannee finnu qubee afaan Oromoo barreessuuf maastar akkasiin gootan abdiin qaba. Yeroo keenyaaf guddaa isin galateeffachaa quba keenya hin cabsinu. Galatoomaa.